Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jalatamtoota qaqqaalii ilmaan Oromoo kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan kan biyya keessaa kan Eeshiyaa fi biyyoota Awurooppaa fi akkasumas Noorz Ameerikaa keessatti argamtan hunda keessan nageenyi kenna waan kan nuti ramaddee iddoo isin jirtanitti isin harka qabu isin hin jenne. Egaa akkuma hundi keessan beektan guyyaa irraan kanaa aktiivistii fi akkasumas artistii fi abbaa artii Abdii Xayyibaaqoo saayiba kiyya qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessattuu dhimmi nuti irratti mari'achuuf deemnu dhimma haala yeroo irratti keessattuu gochoota shukanneessoo gara jabinaan mootummaan abbaa irreedha, mootummaan sirna nafxanyaa, mootummaan sirna fiiwudaaliidha deebisuudhaaf deemu duguggaa sanyiitii fi gocha shukanneessoo gara jabinaa ilmaan Oromoo irratti inni raawwachaa jiru maal fakkaataa akka jedhuu fi taateewwan kaluu kana akkasumas Baaleen Gujii fi Wallagga keessatti ta'aa jiru dabalatee kan irraa xiinxalluu fi uummanni Oromoodha maal godhuu qaba, uummanni Oromoodha akkamitti masakamee ijaaramee tarsiimoo akkamitiin mootummaa kana ofirraa fonqolchuu qaba, mootummaa kana uummanni Oromoodha diduu qaba isa jedhu qabxiiwwan tokko lama sadii kaasnee kan ilaallu ta'a jechuudha. Keessattuu odoo gara keessatti seenan duratti Abdii Xayyibaaqoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Gara Facebook kiyyatti dhuftee jirtan beekii kiyyatti jedhu fuula Facebook kiyyaatiin mee fakkeenyaaf atis uummataan waan jettuu qabatte jettee akkasumatti itti tarree. Ashama harka fuunee ilmaan Oromoo addunyaa gubbatti argamtan hundi keessanuu jalqaba nageenyatu dursa. Sirrii. Egaa waanuma hammaatetu nama fida beektee haalli biyya keenya keessa deemaa jiru sirrii malee haala fokkisaadha. Seenaa Itoophiyaa keessatti akka bara kanaatti Oromoon salphatee hin beeku yoo jedhallee dongora natti hin ta'u. Keessattuu yeroo Oromootu biyya bulcha jedhamu kanatti yakka uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru waan sirrii malee nama gaddisiisu waan ibidda namatti qabu. Kanaaf waan kanarraa wantoota muraasa kaasuuf nu ta'a. Akkasitti. Egaa hundi keessan akkuma beektan obboleessni kennaa Sadiq Ajii Ibroo jechuudha. Godina Baalee aanaa Diinshootti gocha gartee gara jabina jibbiinsaan guutame gocha sanyummaa jechuudha. Obboleessa kenna irratti qaamonni hidhatan qaamni mootummaa abbaa irreedha. Kan gartee Abiyyi fi Biraanuu Juulaa faan ajajamu kan gartee Damballaash faan caasaan tikaa hoogganamu biyya Itoophiyaa jechuudha. Warri guyyaa kaleessas ilmaan Oromoodha. Ajjeesaa, reebaa, hidhaa, doorsisaa fi torchii gochaa fi ilmaan Oromoodha qaama hir'isaa turan. Warroonni mootummaa dargii wajjin hojjechaa turan kan mootummaa sirna wayyaanee wajjinis dalagaa turan ilmaan Oromootii fi qeerroo Oromoodha hidhuu dhabamsiisuu kan biyya ari'uu fi akkasumas ilmaan Oromoo irratti gochoota shukanneessoo hedduu raawwatan har'a aangootti ol shuumamaa jiran. Namni keessattuu waajjira tika biyyattii guutumaan guututti yeroo ammaa kana hoogganaa jiru obbo Damballaash Gabra Mikaa'el nama jedhamu maqaa namni kun Tigreedha. Maqaadhaaf ammoo OPDO kan ODP dur bakka bu'aa warra Biltsiginnaa Oromoo bakka bu'uura jedhee maqaa ofii immoo gaasii kana jechuudha. Warra nama bakka bu'u. Sanbira darbee immoo ajajaa waraana waliigalaa ittisa biyyattiidha Abiy Ahmadi. Itti aanee ammoo kan gartee jaalmarroo qaba jedhee hoogganaa jiru waraana biyyattii tika biyyattii waraana biyyattii jechuudha. Biraanuu Juulaadha jechuudha. Jarri kun sadan Oromiyaa gooluudhaaf Oromiyaa nagaa dhuguuf gartee ilmaan Oromoo irratti jechuudha. Duguggaa sanyii raawwachuudhaaf ilmaan Oromoodha mataa gaccabsuudhaaf Oromoo hamilee cabsuuf gochi isaan halkanii guyyaa hojjetan hundi kennaa argaa jirra gama miidiyaa irraa dhagaa jirra. Mee Abdii Xayyibaaqoo wanni asi gaafadhu obboleessi kennaa akkuma beekamu Diinshoo irratti qaama mootummaatiin ajjeefamee jira. Obboleessi keenya ajjeefame kana dhugaa isaadha haqa obboleessi keenyaa kana dhoksuudhaaf qaamni mootummaadha waajjirri yookaan waajjirri kominikeeshinii biiroo Oromiyaadhaa fi TV'n biyyattii yookaan TV'n OBN bilbilaan directly warra bulchoota godinaatii fi aanallee gandaallee hunda isaanii gaafachaa ture. Akka isaan jedhanitti obboleessi keenya kun jalqaba akka osoo waan tokko qoratanii irran gahin namaa waldhabbee qaba jedhan. Namaa waldhabbii waan qabuuf namatu mataa keessa tumee ajjeesee jedhan. Dhugaa obboleessi keenyaa haqa obboleessi keenyaa dhoksuudhaaf. Konkolaataan rasaasan akkasii dhaamtee uramtee gingilchaa taatee magaalaa Diinshoo keessatti gartee halkan hirriibaa ilma kiyyatu waa ta'e jettee haati Oromoodhaan hirriibni galgala isa rafamee jiru uummata shororkeessaa guddaa magaalaa sanitti qaamni mootummaadhaa uumee ture jechuudha. Kana dhoksuudhaaf dhugaa obboleessi keenyaa kana haaluudhaaf ejjennoo mootummaan qabatee ture. Sanbira darbee ammoo haqa obboleessi keenyaa kana dhugaa obboleessi keenyaa kana Jaawarfaanis haa ta'uutii warroonni Oromoodhaaf dhaabbatan hayyoottan Oromoo aktivistoonnis fi qabsaa'onni qeerroon Oromoodhaa waliigalatti jechuudha. Dhugaa haqa obboleessi keenyaa kana bifa viidiyootiin bifa suuraatiin konkolaataan qaama mootummaatiin dhaamuusii rasaasan dhaamuusii kana hunda gabaasanii jiran jechuudha. Mee isaan kana lamii akkamitti wal bira qabdee ilaalta jechuudha.
tokkoffaa beeytee eessarraa eegalla akkuma hayyoonni Oromoo jechuun namoonni hedduun yeroo baay'ee kaasanitti akkuma uummanni Oromoo guutuun beekutti illee sirni amma biyya bulchaa jiru kuni sirna akkamiitii jechuun achirraa eegalla beeytee meentaalitii yookaan ilaalcha nafxanyaa qabatee sirna dhufeedha. Ilaalcha gabroonfata ka yoo dandahe sibitu yoo dadhabe dirqiin sibituu fedha. Yoo dandahe sibitachuu yoo dadhabe ammoo dirqiin sirra turuu mootummaa barbaadu jechuudha. Lammaffaan shira wayyaanee irraa dhaalan meentaalitii jechuun ilaalchi jajaraa ilaalcha nafxanyaati. Shirri ammoo shira wayyaaniti. Kun lamaan walitti dabalamee tokkoffaayyuu warri kun mootummaan amma biyya bulchaa jiru kun mootummaa akkamiitii jennee uummata Oromootitti himuun iyyuu daaraan adiidha aanaan adii jennee walitti himuu taati. Haa ta'uuti kijiba jechuudha. Mootummaan kun mootummaa kijiba irratti hundaa'e, mootummaa hattuu sobduu, mootummaa harki dhiigaa. Kijibi waan xiqqaadha. Tisiisarraa damma hin eegan akkuma jedhamu OBN miidiyaan jaraas galee waanuma kijibu waanuma kijiba irratti hundaa'ee dhugaa lafa jirtu dhiisanii bulchaa fi namicha dhimma nageenyatti bilbilanii dhimmichi nama dhuunfaatu wallolee jalqabamuu laalme waa afur burjaayessan. Tokko yeroo jalqabaa koomishiniin godina Baalee waan barreessee jira nama dhuunfaatu wallolee jedhe. Kominikeeshiniin mootummaa naannoo Oromiyaatis sanuma jalaa fuudhe. Poolisiin wannaa ammoo poolisiin federaalaa jechuun warroota dhugaa kana poolisiin naannoo Oromiyaa warroota dhugaa kana baase warroota akka Jawaar Muhammad nama dhuunfaadhaan wallolee poolisiitu ajjeese jedhee waan sobeef ilaalcha tarkaanfii irratti fudhannaa jedhe. Sirri inni afuraffaa ammoo kanuma hundayyuu ka ijuma soogiddaan dhiqatanii as deebi'anii abbaa ajjeese hin beeknu qorachaa jirra. Kaleessa ammoo poolisoonni yakka kana hojjetan to'annoo jala oolan waan kana. Kanaaf waan guddaa irraa hin eegduu jechuudha. Wanti nuti kaameraa gubbatti arginu waan muraasa. Waan xiqqoodha. Garuu uummanni keenya anamma dalloomannatti waan biraati miti. Miseensa kaafaa'oo mucaa hospitaala keessa hojjetu ajjeesanii laga keessa buusan. Waan kaafaa'oo qofa deeggareef. Gandoota baadiyyaa hunda keessa deemanii dhaaba biraa deeggaruun mallattoo alaabaa abaa'oo harkarratti kaachuun sirboota qabsoo caqasuun kanneen akka Umar Suleeman fa'aa caqasuun dhooggame. Ilmi namaa akka horiitti mana hidhaatti guuramaa jira Oromiyaa guutuu irratti. Kanaaf mootummaan kun yoo dandahe bitachuu yoo dadhabe ammoo humnaan uummata irratti turuu yoo uummata irra ammoo humnaan turuu hin danda'an beeyta. Kanaaf ammoo amalaa fi aadaa mootummoota abbootii irreerraa dhaalan jechuudha. Sammuu qabanii bara. Jaarraa 21ffaa keessa mootummaa akkanatti yaadu. Mootummaa akka horiitti nama qalee mootummaa mana hiyyeessaa gubee as bahee kaleessa har'a wali soomo eessa jira jedhan baarellaa baatanii olii gaddeeman. Amma beeka amma qoy qabxii kenna gara qabxii kennatti deebi'am. Amma fakkeenyaaf akkuma hundi kenna beenu obboleessi kenna magaalaa Diinshootti ajjeefamee ture. Yeroo obboleessi kenna kun magaalaa Diinshootti ajjeefametti anis akka nama tokkotti bilbilee warroota qaamaan achi jiran dubbisee ture jechuudha. Yeroo dubbisi kanatti maatii mucaatiin maal jedhaniini nama kana qaama mootummaatii miti ka ajjeese jedhaati furadhaa jedhaniin waa sadii walitti dhaanii itti bantee jiru. Tokko nama du'ee asiin dura du'ee awwaalame gartee qabrii keessa jiru. Nama santu ajjeese jedhaati malattee isaa furadhaa jedhaniin hin didan. Jarri kana dinnaan ammoo maal jedhaniin ammallee isaan sobuudhaaf reeffi isaanii reeffi mucaa keessanii Finfinnee dabree jira jedhanii osoo reeffi achi jiru. Reeffi ammoo ka jiru hospitaala miti mana hakiimaatii miti mana yaalatii miti. Mana mooraa poolisii humna addaa Oromiyaa kaluu kana keessa eebbisiifame keessa qubsiifame achi taa'ee ture reeffi mucaa obboleessi kenna jechuudha. Ammas dabalataan maal jedhanii reeffi gara roobee deemee jira reeffi gara gobbaa deemee jira jedhanii kana jidduu ammoo jaarsota biyyaa warroota jedhanii yookiin abbaa gadaa Arsii Sikkoo Mondoo obbo Aliyyii Suruur jechuun dhalataa magaalaa kiyyaa nama magaalaa kiyyaati nama kana sirriitti beeka. Itti gaafatama amma abbaa gadaa Arsii Sikkoo Mondooti namni kun. Isaa fi Haaji Aloo ijoolleen dhalattoota Baalee warroonni aktiivii taatan Haaji Aloo ni beektan jechuudha.
mootummaan maal godhe paatroolii jiraatiin giddiirra isa kana fuudhanii atattamatti diishoon gara moosan halkanuma san bilbilanii gara subiidhaan jijjiirama sa'aatii 3-4 keessatti akka isaan achitti qaamaan argaman godhan jechuudha. Ummata dhiigni yeroo nama jigu dhiigan nama dafaa mire ummata dallanee baadiyyaarraa bakka hundarraa gosti mucaa akkasumas gosti Oromoo hundi naannoo san qubatan hundi dallansuudhaan yeroo baadiyyaarraa kun fardaan kun miilaan yaa'ee dhufutti ummata kana tasgabbeessuudhaaf yaalamuu bira darbee qaamni mootummaa tarkaanfii irra fudhachaa ture guyyaa sana. Dhugaa sanitti himaa dhugaa sanii irra baramaa ture nama guyyaa sana dhahamee jira. Nama guyyaa sana dhahamee jira jechuudha. Kanaan wal qabatee jaarsoliin amma abbootii gadaatu nu jennuu fi TV akkasumas Haji Aloon faan maal godhanii dhugaa obboleessa keenyaa kana dhoksuudhaaf haqa obboleessa keenyaa kana dhoksuudhaaf mootummaadhaaf looganii mootummaa cinaa dhaabbatanii qaama mootummaa ta'anii ummata Oromoodhaa gananii jechuudha. Dubbiin akkasii miti tasgabbaa dubbiin kana seeraatiin mootummaan isinii ilaala yoo rakkoon jiraatu gumaan isinii fixa jedhanii akka waan mucaan namaa wadhabetti mootummaadhaan looganii loogaa turan jechuudha. Hanga guyyaa galgalatti maatiin mucaa dhaabbatanii mallatteessineen fudhannu nu dhugaa barbaanna keenya barbaanna ilma keenya barbaanna reeffa nu kenna jennan reefki qorannoodhaaf deema jedhanii abbaan gadaa sikkoo mandootii fi Haji Aloon kamaatiin isaa bira hin jirre fuudhanii gama hospitaala Minilikiin beekame reefka achi qoratama magaalaa Finfinneetti imalan jechuudha. Mee jaarsota amma akkanatti gartee keessattuu jaarsota ummanni saalfatu kana harkaa qabaa biyya. Jaarsota namni xiqqoo ija jalaalaa fuullee haa ta'uutii keessattuu namoonni gurguddoon jechuudha. Hin beeknaa inni akka ta'e hin beekna jechuudha. Jaarsota akkanaa kanaaf kan hawaasa keessa jiraatan kanaaf dhaamsa akkam dabarsitaaf mee warra dhugaa Oromoodhaa akkanatti haalu dhugaa Oromoodhaa awwaalu dhugaa Oromoodhaa kana gartee kiyyibsiisuu barbaadu kanneen dhaamsa akkam qabdaaf mee dhaamsa akkam dabarsitaaf. Saala lama anjal qaballe beekte detailii kana maaliif keessee nu hin barbaadin beekte an ak maaliif gochi diinshootti ta'e kuni miidiyaatti haa bahu malee wantoonni uummanni Oromoo kaameraan hin qabin waan hedduutu jira. Dhimma meejar ta'e irratti beekte an gamas deemuu barbaade beekte inni bira dubbiin amma diinshootti uumamte tun akkuma amma gurbaa Ameerikaa kan George Floyd kan poolisichi ajjeesee dubbiin tun dubbii akkasiiti malee haadhallee fakkeen amma yoo fakkeenyaaf fudhattee gurraachi guyyumarraa dhuma akka fakkeenyatti Oromiyaa keessa iddoo garaagaraa yoo deemte namni guyyarraa maanguddoo waggaa 80 fa'aa ajjeesan akkumatti wanna jettutti beekte kanaafi hunderraa goguu qaba rakkinni kun gamasitti adeemna beekte hunderra qabsoodha wanni itti aanu beekte waa'ee maanguddoo kaatiin nu kaafte sitti anamma rakkinna iddoo irraa dhufee hin beeka ummata jechuun fakkeenya Baaleef Arsii kana wanni Haayila Sillaasee jalattillee wayyaanee jalattillee bilxiginnaa jalattillee warri ummata keenya gabroomsuu barbaadu maanguddoo abbootii amantaatii fi maanguddoodha. Warra garaaf bitame hunda hin ilaallatu. Maqaa jaraan lama kee deemnee ditteelii hin barbaachisu. Namoota diiteelii namoota yeroo ammaan kana akka Baaleetti biltsiginnaan akka hedduutu jira. Isaan kunniin lamii warroota ijoodha. Masgida keessatti daawaa godhaa jiran. Karabbiin guddaan nama wanne jechuun mootummaa kanaan mormuun haraam haga jedhamutti Baale keessatti daawaan godhamaa jira. Masgida gindiiritti masgida gammoojjii dallumannaa keessatti waan beeku sitti himaan. Kanaaf wanni gabrummaa jalatti ummata Baaleef Arsii keessattuu jechuudhaan waan beeku irraa dubbadha beekte bara ce'umsaa sanis akka abbootii keenya dhageenyutti warri waraana wayyaanee harka qabee ummata keessan deemaa ture jaarsolii fi abbootii amantaa mootummaan garaaf bitateedha jechuudha. Kanaaf wanni kun ummanni kun yoo dhaabbatan haa dhaabbatan yoo hin dhaabbanne ummanni isaanii miti barbeete nama waliin jiraattuuf xiqqoo harka irra wannaa jettaa nama guddaa maali jettaa. Kanaaf warri mootummaa kanaa fi ummata Oromoo jidduu deemtanii ummata bulchaa dhaabbadha jennaan. Gabaabumatti dubbii mataa tawaa'ee mucaa amma diinshootti wareegame jechuudha. Abbaa isaallee dubbisee ture ambeetee akka dhuunfaatti. Mucaa du'eef rabbiin rahmata haa godhu. Rabbiin jannata haa godhu dhugaan isaa ammoo hin haftu hin baati. Baatee jirtillee. Tooppikii itti haa dabarsu. Anamma tooppikii kana mataa baruudhaaf
wannan jechuun barbaadu tokko maalidha jaarsota garaadha abbootii gadaa garaadhaaf hojjettan ka dalaydan ka mootummaa bilchiginnaadhaa fi abiyyiif dhaabbatan ka takka masaraa mootummaa abiyyi yookaan masaraa minilik keessa seenuun nama jannatul firdoos keessa seene isinitti fakkaatu warroonni akkasii yaaddan abbootii gadaatii fi akkasumas jaarsonni biyyaa mootummaa dhufaa darbaa sirna nafxanyaatii fi minilik jalatti ilmaan oromoodhaa gabroomsaa haqa ofii dhuga uummata oromoodhaa dhugsaa turtanii fi itti jirtan nurraa dhaabbadhaa ka jedhu dhaamsa qeeroon oromootii fi dargaggoonni oromoo hayyoottan oromoo aktiivistoonni hunduu xiqqaa guddaan oromoodhaa isiniif dabarsaa jiran afaan qabadhaa yoo barbaadan uummataaf hin birbatina nurraa callisa waa takka nun godhina gargaarsi keessan lagallee nu ceessu waa takka illee nun godhu gama dimokiraasiitti illee nu fitinu nuti dhugaa qabnaa akka qabna uummanni oromoodhaa miidhaa qaba odoo ilmaan oromoodhaa ajjeefame ilmaan oromoodhaa guyyaadhaan sa'aatii orraadhaan akkanatti bakka arganitti akka bofatti mataa keessa qo'anii ajjeesan gabaasa umarraa itti amnistii intarnaashinaal baasuufaa kijiba jettanii warroonni mootummaa ciraa dhaabbatanii dookumentariiwwan garaagaraa dalagaa jirtan hunda keessan infoormeeshina quba qabna nurraa dhaabbadhaa ka jedhu dhaamsa isinii dabarsina maatii fi aalii fi firoottan isaanii ilmaan isaanii kan daawwachaa jirtan abbootii keessan gorfadhaa ilmaan isaanii baryoona qeeroodhaa ka wareegamefaa jira bara ka qabsoo kana keessatti aarsaa guguddaa kafalaa jiru jira ilmaan isaanii jechuudha kanaafuu abbootii keessan gorfadhaa hin dubbatinaa jedhaanii ummanni beeka ummanni akkuma wayyaana jibbetti akkuma abiyyiin xireeffatee jibbe kanatti isinillee isin jibbee isin xireeffachaa jiru ummanni ummata kanarraa dhaabbadhaa dhugaan obboleessi kennaa baatee jirti jechuudha kanaan wal qabatee guyyaarraa kanaa magaalaa diishoo keessatti gartee obboleessi kenna awwaaluudhaaf godinootaa fi aanota garaagaraarraa ummanni oromoodhaa yeroo walitti qabamee garas imaluuf godhamu uggurii garaagaraa kaa'amee ture jechuudha gama shaashamanni irraayis adaabbaa dodola irraa akka dhufne karaa cufamaa ture gama baalee roobee irraa ginniiri aanota garaagaraa oromiyaa keessaa akka mucaa gooticha goota kenna kana hin awwaallanne mootummaan bakka hundatti karaa cufee ture ilmi akka aadaa arsiisi komandootti namni tokko yeroo ajjeefamu haqa barbaadama haqa kana argachuudhaaf ammoo ummanni gosti gumaa lallabatti hin beekenu har'a gosti oromoo naannoo san qubattu gosa 12 ol achitti argamanii gumaa lallabachaa turan jechuudha gosti kun akka mootummaan irraa ajjeese lallabachaa turan kana malees dabalataa jechuun waan galatoomfachuu barbaadu obboleessa kenna warroonni deynii inni sirraa qabu jechuudha maallaqa isaa deebistanii yookaan galchitaniif rabbiin zajaa keessan jallatu furdoo sinaa godhu rabbiin zajaa keessan dachaa godhee isiniif haa kafalu barnoota hedduu namaa taatanii jirtan jechuudha kanaan wal qabatee har'a qeerroo sagalee dhageessisaa ture akka aanaa diishootti jechuudha daawun bilchiginnaa daawun abiyyi nuti bilchiginnaa hin feenu badhaadhii nan beekaniira uummanni kenna wanni gaarii maqaa badhaadhii na jedhu hin beeku bilchiginnaa malee maaliif maqaan bilchiginnaa jedhu kun maqaa nafxanyaa waan ta'eef har'a saniin balaaleffatanii gocha abiyyi raawwachaa jiru kana mormanii jiran jechuudha mormii kana irratti kaa poolisiin qaamni mootummaadha gartee humna fayyadamaa ture uummata irratti dhukaasa banaa ture boombii aaraas gadhiisaa ture uummata kadeen gadda ajjeese qofti nugee osoo hin jedhin har'as dorsisni cimaan uummata oromoo irratti ofii qeerroo irratti deemaa jira jechuudha akkuma ati argaa jirtu jechuudha keessattuu uummanni baalee diddaa fi mormii mootummaa abiyyiitiif qabuu fi jibbiinsa mootummaa yookaan sirna nafxanyaa kanaaf qabu ifatti direetti bahee garsiisaa jira jechuudha mee kanaan wal qabatee dhaamsatti dabarfattu maatu jira. As biratti waa'ee mucaa wareegamee san beektee waan muraasa dubbachuu barbaada. Qabrii isaa qofa irratti maallaqa gara 100 hagamiitu liqaa gurbaan kuni baankii hiyyeessaa ture beektee. Amma beektee amma dubbiin akka himamaa jirutti illee beektee warroonni mucaatti dhiyaatan waan nama isaan jedhan malee I think maallaqa gaafatan yeroo hedduu poolisoonni kunniin bar konkolaataa dhaabee poolisii ji'a 3 leenjisanii uummatatti gadhiisan warra konkolaataa karaa gubbatti dhaabee uummata saamuu dhabeete mucaan kun wanni ummanni maal jedhee baankii hiyyeessaa jedheen akkuma sitti qabrii isaa qofa irratti yeroo nama walan hundi keessanuu hin beektanii namni kun maallaqni isaa irra jiru yookaan namni kun maallaqa irraa qabu jedhamee gaafatama. Gara maallaqa I think gara 300 godhamina fakkaate beeyte maal abbaa hiyyeessaa ture nama rakkataa hundaa maallaqa liqeessee nama jiraatu nama humnaan dafqaan bulaa sabboonaa Oromoo ture gurbaan nama dhugaa akkasii qabuudha jechuudha rabbiin rahmata haa godhuu fi wannummaan ummanni dallanii akkana baheefillee nama laafaa miti namni ummanni akka Oromootti dhabne jechuudha
namni kun nama maatii qabsaa warra dhalatee nama sabboonaa nama arjaa dargaggeessa jechuudha. Ka abbaa hiyyeessaa baankii hiyyeessaa jedhame jechuudha. Isaaf rabbiin rahmata haa godhu dhugaan isaa ima baati. Akka abbaan isaa jedhetti akka obboleeyyan isaa jedhanitti OMN irratti dhaggeeffateerta. Dhugaa mucaa kiyyaa gaafummaan Oromoo bilisoome baati jedhan beekte. Dhugaa isaaniiti. Dubbii poointii itti aanutti si haa dabru. Har'a hiriirri cimaan achitti dhoohee ture. Biltiginnaan akka uummanni qabrii irratti hin hirmaanne mormiin ka'uu akka danda'u waan hubataniif akka uummanni qabrii irratti hin hirmaanne daandii bakka 4 hin cufan waraanan. Uummanni Oromoo xiiqii itti beekaa bara. Uummanni Oromoo dhugaan jiraannan dududuarraa uummata duuba deddeebi'u miti. Uummata hadhaa gabrummaa beeku, uummata bilisummaa maal akkaati mi'aa bilisummaa beeku. Cabsanii bahan. Achi booda waraanni mootummaa uummata nagayaan gara qabrii deemu. Ciisbombii irratti darbe. Dhukaasa banan. Nama gara nama jahatittu dhahamee meebbii hagammaa namni lubbuun bahee fi hin bayna addaan hin baafanne. Qeerroon jalqabumaa qophii jiran beeytee maalii fi dubbiin hiriira bahuutiin mirga qabda beeytee jaarraa 21ffaa keessa jirra waan siif hin ta'in mormuu mirga qabda. Masaraa mootummaa fuuldura dhaabbatee abbaan fedhee daawun abbii mirga qaba kunis jechuun kun jaarraa 20 addunyaa jaarraa 21ffaa keessa jirra. Ijoollee hiriira nagaa baatee mootummicha mormite irratti ciisbombii yeroo lammataa darbuudhaan nama hedduutu miidhame ayyolii namoota guguddoo jechuudha. Ayyolii warroota baadiyyaa dhufan katakkaa boombii ba'aaraa kana yoo kan hin beekne hunda boombii itti dhoosaa turanii gusirriidha. Kanaaf wanni kun ammallee asumaan waan osoo addaan hin kunne waa itti dabala. Tooppikii kanallee keessaa akka baanuuf jechuudha. Osoo uummanni Oromoo osoo gaafa awwala osoo gaafa jalqabaa Gujii fi Wallaggi dhumu kophaa dhiisuu baanne osoo gaafa awwalaa haadha Gujii ajjeesan haadha Wallagga ajjeesan uummanni Oromoo cal'isuu baate siigalee biltiginnaan akka kaansariiti beeytee bar mootummaan gabroonfataan kaansariin beeytee awwala quba si qaba ol tara ciqilee dhufa qaama guutus fixaa as dhufa harki mirgaa kun osoo lakkii asumatti nagaha jedhee gaafa qubaasan bakka sanitti ofirraa kute qaamni kun nagahan jiraata. Gaafa jalqabaa waan uummanni Oromoo waan uummata kaanii cal'iseef har'a duuti mee Wallaggaa fi Gujii kumaandi poostii haasaa hubatanii mee fakkeenyumaaf jenna. Naannoon biraawoo kanaaf an toppikiin irratti wanna jechuu fedhuun mormiin amma dhoohe kun uummanni Oromoo yoo qabsaahe caalaa yoo hin qabsaahin dhuma. Waan takka wanni uummanni kun mootummaa kana godhe hin jiru. Paartilee mormitootaa deeggaruun yakkaa miti. Duuti irraa hafaa hin jirtu jechuun manatti du'aa jira uummanni. Manarra gubaa jiran. Kanaaf akka kaadileen biltiginnaa maal jetti harka namaatiin ibidda qaba. Baramma ibiddatu itti qabata harka namaatiin ibidda qabachuuf jedhaniidha. Uummanni Oromoo uummata namni itti himee uummata namni masakee mirga ofiitti falmatu miti. Uummata waan beeku barbaadu jechuudha. Kanaaf wanni amma godhamu qabu qabsoon amma baaletti fincila amma wanna naqamteellee ajaa'iba ture guyyaa lama Wallaggi keessa osoo addaan hin cinne mootummaa gabroonfataa kana dhahanii ofirraa buusuudhaaf yoo qabsoofte caalaa yoo hin qabsaayin amma dhumaa jirta jechuudha. Saniiftuu amma fakkeenyaaf mootummaan Abiy yookaan mootummaa sirna nafxanyaa kun gochoota inni ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru dhaloota keenya keessatti waan nuti ijaan arguu miti gurraan nuti dhageen ilmaan Oromoo raawwataa jiran. Warroota qaama mootummaa keessa jiran sabbootota ilmaan Oromoo akkuma obboleessa keenya danganta harargetti ajjeesanii babbileen darbansan reeffasaa jechuudha. Waraabessaa kennan gochi kana caala hin jiru takka jedha. Lammata Wallagga keessatti ilmi keessan waraana keessa jira waboo keessa jira jedhanii haadhaa fi abbaan rajjisan. Obboleessoo mi abdii xiyyibaaqoo hoo ka dhugaa dubbannu taate namni akka mootummaa Abiyyi ilmaan Oromoodhaa jibbu tuffatuu fi ilmaan Oromoo irratti gochoota shuukanneessaa gara jabina akkan summummaa jechuudha. Raawwatu abadan hin jiru jechuudha. Mootummaan sirni naaf osoo arra daarekti namni biraa nu bitee Oromoon kabajamee jiraata jechuudha. Oromoon
dantaa isaa tikfatee abbaa fedhe of jalatti harka micciiree gaafii isaa deeffata jechuudha. Har'a sababa abbaa garaatiif sababa abiyyi uummata Oromoo ganeef irbuu uummata Oromootii fi amaanaa uummata Oromoo nyaateen ilmaan Oromoo arrallee du'aa jiran ajjeefamaa jiran. Gochi shukannee isaarra raawwatamaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf hundi keessan akkuma argitan Gujii keessatti manni qotee bultoota Oromoodha. Manni miskiinan ilmaan Oromoodha waan jettan tasaaniitu hin qabne. Kamana qorqorroo qabne mana hoqqee takkittii keessa galan. Qaban mana waraanni humni addaa kora bittinneessa Oromiyaa jedhamu kunii fi warri milishaa waliin ta'anii viidiyoo waraabaa afaan Oromoo dubbachaa chaayinaa qorqorra lama jettan akka godhannuti. Afaan chaayinaatti mika jirri dubbachaa jiran. Daarektilii kana waraabaa mana isaanii irratti gubaa jiran. Ilmaan kunniin dirree irratti hafaa jiran. Kun gocha akkamiitii jenna. Fakkeenyaaf dokumentari dur OBN irratti nu laallu maal yeroo ijoollee waan Haile Sillaaseen isin godhe jedhanii mana doozariin fa'aa diiguu nu agarsiisaa turan. Mana doozariin diigu. Zaman Haile Sillaaseen sirni fiidoleezimii jedhanii isa balaaleffachaa turan. Ka'arra guyyaa adiidhaan jaarraa 21ffaa keessa mana ilmaan Oromoodhaa gubee dhiichisee suuraa ka'u. Kan mootummaan as deebi'ee ammoo qaama kennaa miti. Huccuu magariisan nu hin qabnu ka jedhu. Laalu. Poolisii afurtu jira Oromiyaa keessa. Poolisii magaalaa uffata isiin beektan. Cuquliisa kan uffatti kora bittinneessa jira. Warri mana gubeessan warri arra mana gubee kora bittinneessa. Kora bittinneessa Oromiyaadhaati. Warri ammoo huccuu magariisa qofa kaa'atan milishaa gandaati. Milishaa baadiyyaa keessatti mootummaan jaalatee qabu. Shiftaa ittiin balleessa jedhee ilmaan Oromoodhaa ittiin dorsuuf ittiin fixuudhaaf leenjifatee lafa kaa'ate jechuudha. Kunneen ammoo humna addaa kan jedhamu kun warra dheengadda 30 abiyyi leenjifatee eebbisiifate jechuudha. Uummanni kun hundi waliin dalaga waliin mana kanallee guban. Gocha akkanaa kanaan mee ati akkamii ibsita? Gocha akkanaa kanaan maal jetta? Akka nama tokkotti ilma Oromoo tokkotti quuqamaa akkamtu si dhagahama? Tokkoffaa jechuun an beekte maal beekte Dr. Muhammad Hassan maal jedhe beekte uummanni Oromoo jedhe aangoon harka seentee turte jedhe beekte. Aangoon yooma harka seentu dhiiga nafxanyaa harka seentee dhiigaa beeki. Nafxanyaa jechuun ammoo uummataa miti nafxanyaan sirna. Warra sirna duriitiin deemu kanaaf haala garaa nama nyaatu fakkeenyaaf namni si ammoo jechuun waan baay'ee waan garaa nama nyaatu hedduu jira beekte. Akkuma uummata Oromootu takka akka bara kanaatti salphannee hin beeynu haadhaaf mee namni akkamitti ilma keettu bosona jiraa jedhanii maanguddoo waggaa 80tiif haadha ajjeesan. Akkamitti namni bilbila keettu iyyee jedhanii nama ajjeesan. Akkamitti amma laal amma kana yoo kee deemne hin fixnu sa'aat. Uummanni Oromoo akka yaada kiyyaatti. Mi amma mootummaan qoy qabxi jira nan deemna rabbi warra amma qaama mana gubee kana mootummaan Oromiyaadha odoo viidiyoo argu. Odoo dhugaa fi haqa tana argu. Haqa tanallee jallisaa jira poolisiin kun qaama kennaa miti jechaa jira mootummaan kun. Odoo argu bara. Kana uummanni Oromoodha akkamitti hubachuu qaba? Uummanni Oromoo I think hubatee jira bara nama saad bara dubbii mataa siidhe bara. Mootummaan tun jalqaba kijiba irratti hundooftee ilaalcha nafxanyaatiin dhuftee sharrii wayyaanee itti dabalattee dibdibinaa yookaan wallaalummaan isii maayirra itti aante beekte. Mootummaa waan godhu hin beeyne uummata wallaladhaan guutan. Mootummaa akkanaa keessa jechuun bara wayyaanee san dhugaa garii bara hin dhoysani. Fakkeenyaaf amma maatii qabsatu amma namni wayyaaneen Jawaar Muhammad Caalaa jibbitu hin jirtu atawwaan isi haati isaa nagaa biyya jira obboleeyyan isaa faamiliin isaa jiraacha turte. Kanaafi uummanni Oromoo dhugaa jirtu hin beeku. Warri hin beekni illee yoo kan jiraatu taate warri mootummaa keessa jirtan warroonni haga ammaa abdiin taa'aa jirtan abdii kusadhaa jennaan wanni biraama. Okay, amma mee fakkeenyaaf warra obboloota keenyaa ilmaan Oromoodhaa keessattuu qaamni mootummaadhaa yeroo qaamni mootummaan nafxanyaa yookaan mootummaan abiyyi waa'ee misoomaa isaa yeroo baay'ee yoo akka gaagaru taate jechuudha. Har'a poolisoonni inni erge viidiyoodhaan sagaleedhaan noohee yookaan moofaran beektaa moofarri moofaraa osoo nafne gubaa jedhanii yeroo ibiddatti qaban argaa jirra jechuudha. Akka inni boritti qotatee hin nyaanne.
itti jira. Okay, telefoona nuti akka hin bilbille warroonni bilbilaa jirtan telefoona akka nuti hin bilbille fakkeenyaaf mee Abdii Xayyibaaqoo qaamni mootummaadhaa warroonni hidhatee humni hidhatee socho'u kun noohillee moofarallee osoo namni qabeenya isaanii barbadeessee ilmaan Oromoodhaa dirreerra facaasaa jira. Ilmaan Oromoodhaa rakkina hamaa keessa jiru. Ilmaan Oromoodhaa naannoo Somaaliirraa buqqa'anii dhufan osoo qubsiisuun hanqate har'a akka nagaan taa'ee qubatee qa'ee isaa keessa nagaan jiraachuu jiru. Nagaa dhogganii qabeenya irraa gubaa jiran, qabeenya isaanii barbadeessanii irraa mancaasaa jiran, irraa mancaasaniillee dhaadatanii kilaashii ol darbanii dhichisaa jiran jechuudha. Mee fakkeenyaaf nuti amma ilmaan Oromoodhaa akka sabatti nu akka uummatatti obboloota keenya kana gargaaruu qabna. Yaada jedhu qaban. Nuti ilmaan Oromoodhaa nama dhukkubsateef iyyuu gofandimiin banamee waan meeqa godhamaa jira. Warra ammoo sanuu maqaa yaamaatii bara. Shanee jechaa mana guban. Yoo sagalee kadhee jettu taate shanee jechaa mana guban. Odoo arra jaalmarroon haadhaaf abbaan isaa obboleeyyan isaa ka biyya keessa jiraatan ta'e ka mana qabaatan ta'e manni isaanii maa gubata maa barbada. Katti gaafatamu isa abbaa isa barbaade deemee gaara keessa isaa soqatu. Maatii nagaan jiraatu ka jiree mana irra gubaa jiranii qabeenya irraa mancaasaa jiran. Uummanni Oromoodhaa obboloota keenya kana maatii akkana dirriirra faca'ee jiru kana. Waan dhugaatii waan haqaatii aanaan isaaniin beekamaa gandi isaan keessatti manni kun irraa gubatame hin beekamu. Sirrii waan beekamuuf uummanni Oromoodhaa biyya Arabaa haa ta'uuti, biyya Awurooppaa keessa jiru haa ta'uuti, biyya Ameerikaa keessa jiru haa ta'uuti. Obboloota keenya kana bifa kamiin gargaaruu qabname? Galatoomi. Wanni nurraa eegamu maal beekte warri biyya alaa jiru kun beekte qabsoon biyya alaa tun maali? Akkuma asiin dura bara qabsoo wayyaanis san jechuudha. Humnaan bira dhaabbatta, maallaqaan bira dhaabbatta, beekumsaan bira dhaabatta. Siigalee. Kanaafi uummata biyya keessaa rakkatu fakkeenyaaf ammoo warra manni kun jalaa gubate fa'a. Akkasumas maatii fakkeenyaaf ijoollee haadhaaf abbaa irraa ajjeesan san gurbaa harargetti bineensa nyaachisan already maallaqi xiqqoo gorameefii jira. Namoota gargaarsi barbaachisu waldahi wahii akka jechuun asoosinii wahii akka harawaatti dhaabbate namoota miidhameef akkuma jawaarfaan tamma yeroo asiin dura goofamanni namni beekte gara birrii dola milee takfaa gora turan. Wanni akkasii amma qabsoo hadhooftutti deebitee jirti jechuudha Oromoon. Kanaaf dhaabbataanii aktiivistoonni namoonni guddoon akkasumas ogeeyyiin seera warri biyya alaatti argamtan namoonni hundinuu haala dhaabbataan itti namni rakkatee namni maatiin qabsaa'otaa kan namni jalaa wareegamee kan namni jalaa madaa ittiin gargaaramu kun dhaabbataan mijaa'uu qaba. Ammatti ammoo maatii mana jalaa gubate gargaaruu qabna. Uummanni kun bakka keessa rafuun qabu waan keessa ciisuu qabu. Aduu keessa oola. Qabbara bubbee qorra jira. Sharaan qabanii bara obboleessa kiyya. Mee wata jarri dhufanii mana mootummaan irraa gube san ilmaan isaanii daaraa san dhufanii irra keessa dhaabbatanii ilaalan. Maaltu nama dhagaa? Immeeji akkamtu ijoollee xixiqqoo tana keessatti uumama. Ilmaan xixiqqoon tuni akkamitti guddatan isa jedhuuf kanas ilaaluun barbaachisa. Kanaafuu nuti ilmaan Oromoodhaa humna qabnu, dandeettii qabnu, beekumsa qabnu odoo walirraan qusanne diinagdeedhaan wal bira dhaabbanne hundi keenya harka wal qabanne bakka jirru guruppii garaagaraa qabdan gareen garaagaraa jira wasaappii gama miisenjeraatiin jechuudha wal jaaraati akkaataatti jara kana gargaaruu dandeenyu irratti haa xiyyeeffannu. Hoo xiqqaate mana qorqoorroo ijaaruuf hin danda'in manuma citaa darsa mootummaa irraa gube san manuma isaanii san deebisnee fi haalatti ijaaruu fi dandeenyu irratti haa xiyyeeffannu isiniin jechuu barbaada. Mootummaan kun mootummaa sobaa, mootummaa kijibaa, mootummaa guyyaa adiidhaan osoo nama ajjeesu anaami jedhee dhugaan isaa rakabaa jirtu. Mana kanallee kan nama odoo afaan Oromoo haasa'an, odoo afaan Oromoo dubbatan, odoo maqaa shanee jedhanii yaaman gochoota akkasii osoo raawwatan mootummaan ammallee qaama kiyyaa miti jedhee waakkachuudhaaf yeroo inni yaalu argaa jira jechuudha. Kanaaf hayyoottan Oromoolleen dhugaa uummata Oromoodhaa haqa uummata Oromoo kana dirree baastanii akkasiin dubbattan uummanni Oromootii fi qeeroon Oromoodhaa isin gaafachaa jira. Karaa sirriirra jirtanii itti jabaadhaa itti fufaa akkuma amma jirtan kanatti akkasiin deemtan uummanni Oromoodhaa mootummaa kana jibbee isa tufee jira jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa akkuma asiin duratti sirnoota darban irratti fincilaa turetti ammas fincila isa dhugaa isa dhumaa ka uummanni Oromoo kana booda boo'ichaa fi gadadoo odoo hin taane
bilisoomee uummanni Oromoo hafuura baafatee nagaa argate saba kamuu ol osoo hin taane gadi illee osoo hin taane sabaa fi lammii kamuu qixxa ta'e akka ilma namaa tokkotti lafa sarratti biyya sarratti kabajame qabeenya isaa kan Rabbiin uumamaan kenneef kan lafa keessaatii fi kan lafa gubbarraa fayyadame Oromoon nama ta'e akka jiraatuuf fincilli isa dhumaadhaa ni godhama. Wanni miidiyaa irratti mootummaan oofu baloluu fi sobuu fi kijibu namni isa dhaga'uu fi bakka isaa kennu tokko illee hin jiru jechuudha. Kana jechuun barbaada. Ati dhaamsa dabarfatoo qabattee abdii. Dhaamsi dhumaa waa jechuun dubbiin baay'ee farratti hin fe'an jetti Oromooni. Uummanni biyya keessatti wanni nuti dhaabnu teettee yoo teettellee manatti kun dhumaatuma jirta. Kanan bar uummanni Oromoo yoo itti himnellee waan nuti itti himne osoo hin ta'in uummata ofiin beekee jechuudha. Uummata ofiin beekee ka'ee wayyaanii ofirraa buuse akka dhaamsaatti ammoo waan sitti dhagahame waa himtaa jechuudha. Mana yoo ta'anis duuti irraa hafaa hin jirtu. Kanaaf qabsoon fincilli iddoo tokkotti ka'ee iddoo tokkotti qabbanaawaa deemu osoo hin ta'in fincilli walitti dhaabbataan uummanni Oromoo yoo qabsaa'irra yoo hin qabsaa'in irra dhuma. Ifa adiidha. Qabsaa'anii mootummaan nafxanyaa kan ofirraa buusuudha. Hawaasni biyya alaa jiraannu immoo waan dandeenyuun nama rakkatee fakkeenyaaf warroota akka manni irraa diigame kanneen akkasumas maatiin raajjifame fa'aa akkasii waan nurraa eegamu irratti mootummaa yookaan rasaasni mootummaa karaa dheeyifan lammii keenya bira dhaabbachuu qabnaa kun waan dirree jiru mootummaan Abiyyi mootummaa gartee Haayila Sillaasee fa'aa caala garaa jabaatu Haayila Sillaasee fa'aa caala mootummaa garaa jabaatu ana dhugaa sibitti baati. Mootummoota sirna Haayila Sillaasee fa'aa bar Haayila Sillaasee fa'aa xiqqoo Oromummaa qabachuu malani. Akka yeroo sanitti haala jireenya haala yeroo san jirutu isaan san akkas godhuu danda'a. Yeroo akkanatti addunyaa irratti dimokiraasiin jiru kan gurraacha Ameerikaatti du'uuf Awurooppaa fi Eeshiyaa fi biyyoonni Afrikaa biyyoonni meeqa iyyan dhukkuba koronaa kana sodaatanii dirree dhiisanii jechuudha gatanii akkasii baanii mormaa jiranitti uummata keenya sababa koronaatiin manatti dachaa akka walitti qabamne akka walga'iin godhanne godhanii warra jarmoota fi warra siyaasallee ugguranii mootummaan ammoo dantaa isaa guutuu walitti qabamee tarkaanfachiisaa jira bakka garaagaraa deemee hololaa fi soba isaa bareellaa qabatee itti fufaa jira jechuudha. Kun hunduu seeraan dhoggaman. Abiyyuu seera cabsaa jira mataan isaa seera biyyattiin tumatte kumaandi poostii cabsaa jira mootummaa naannoo Somaalee kaan yaamate jechuudha. Kanaaf mi'aatiin dhaamsa dhumaa waan dabarfattuu qabatte. Dhaamsi dhumaa uummanni Oromoo qabsoo isaa itti cimsuu qaba. Warri biyya alaa jiru uummata keenya biraa dhaabbannu jedha. Akkasitti galatooma ulfaadhaan dhaamsa kiyya fitan. Yeroo gaarii qabaadhaa. Yeroo gaarii qabaadhaa dhugaa dubbachuudhaaf nutis sagantaa keenya gartanii dallansuma mootummaan yookaan sirni Abiyyi ilmaan Oromoo irratti inni raawwachaa jiru kanatu nu dallansiisee nu fide. Ilmaan Oromoodhaa bakka jirtanii hundi keessan harka wal qabadhaa lammii keessan kan dura baaramu kan nurra madaa nutu wal dhannata kamannii fi irra gubate qaqqabeenya isaa mootummaan Abiyyi mootummaan nafxanyaa mootummaan sirna fiidaalii irratti raawwachaa jiru ammoo numatu qabeenya isaanii kana deebisee fi dhaabuu qaba. Dhaamsa jettus qabnaa asumarratti raawwannaa galatoomaa ulfaadhaa wayyamaa nagaa keessa nu jiradhaa siin jechuu barbaada.